Welcome to our YouTube channel, History Afan Oromo, History of Common Course, Chapter 5, Part 2. Today topic, Muslim-Christian Conflict Consequence. Mata duree irraa jalatti waraansa jidduu Islaamaa fi Kiristaanaa jidduutti kan ture, Muslimaa fi Kiristaanaa jidduu kan ture, rizaaltii isaa jechuudha, bu'aa isaa waan wal waraansan irraa argame jechuudha. The first consequence had human and the material cost weakened Muslim and Christian. Wallabdee jidduu Muslimaa fi Kiristaanaa jidduu ture irraa, wal waraansa jidduu isaanii ture irraa, garuu humna namaatiinis lubbuun baay'een duudhaan, material costiidhaanis kana jechuun human and the material lost weakened Muslim and Christian. Humni namni baay'een kan lubbuun darbee fi kan baay'een kan qaama miidhamaa itti ta'ee fi material baay'een kan achitti dhangala'ee dhume jechuudha. Qabeenyi baay'een kan achitti qisaasee jechuudha. Isaan lamaaniyyuu kanaan karaa lamaan kanaan kan dadhabbiin itti dhufeedha jechuudha. Sababa waraana kanaa irraa lubbuun baay'een harkaa dhumuudhaan, qabeenyi baay'een harkaa qisaasa'uudhaan kan humni isaanii laafuu danda'e jechuudha gara lamaaniinuu. The second consequence, linguistic and religious intermarriages among the various cultural groups. Kana jechuun afaanonni garaagaraa walitti makamuudhaan, amantiileen garaagaraa walitti makamuudhaan, jidduu uummattoota garaagaraatti fuudhaaf heerumni gaggeeffamuudhaan uummattoonni garaagaraa akka walitti makaman kan taasisedha jechuudha. Kun akka consequence waraanaatti lamaffaatti kan laaludha jechuudha. The third one, though Ethiopia was not maritime power, Portugal and Turkey's rivalry over Red Sea and the Indian Ocean gave the conflict global dimension. Itoophiyaan humna galaanaa yoo qabaannillee Poorchugaal fi Ottoman Turkii wal dorgommii karaa galaana diimaatii fi Indian Ocean irratti wal dorgommii gochuudhaan kan egaa kaanis humna muslimaa deeggaruun kaanis humna kiristaanaa deeggaruudhaan kun egaa akka global dimensionitti konfliktiitti kan gaggeeffamu isaa kun akka consequenceetti kan laalamu jechuudha. Kun egaa wanni karaa galaana diimaatii fi gara Indian Oceaniitiin wal dhibdee isaan fidu sababa mootummaa kiristaanaa fi muslimaa asirratti wal lola kanaadhaan jechuudha. Kun akka consequenceetti kan lakkaa'amu. The fourth one, the Christian ruler might have required alliance with Roman Catholicism as tactic to get weaponry and training. Kun jechuun mootummaan kiristaanaa Itoophiyaa walta'iinsa yookaan waliigaltee mootummaa kaatolikii Roomaadhaa waliin gochuudhaan akka tooftaa meeshaa waraanaatii fi leenjii waraanaa irraa argachuudhaaf jecha jechuudha. Kun tooftaadhaaf itti fayyadame waan kana taaktika waraanaatiif itti fayyadame jechuudha. Meeshaa akka gargaaranii fi akka gara leenjiitiin illee waraana isaa kana deeggaran gochuudhaaf jecha taaktika gosaniitiif kan waliigaleedha jechuudha. Roomaan kaatolikizimiidhaan jechuudha. And the five, some Jesuit missionaries with their bishop Andres Dividio come to Ethiopia in 1557 to expand Catholicism. Ergamtoonni missionariin warra Awurooppaadhaa jechuudha. Juushonni gara Itoophiyaa kan dhufan baashoppota isaaniitii waliin jechuudha. Baashooppii Andros Diovido kan jedhamu kana gara Itoophiyaa kan dhufe bara 1557 to expand Catholicism. Kaayyoon inni dhufeefis Catholicismii kana babal'isuudhaaf jechuudha. Catholicismii Itoophiyaan akka gara Catholikiitti Ortodoksii irraa gara Catholikiitti akka jijjiiramtu gochuudhaaf kan dhufe jechuudha. That is the consequence of Muslim-Christian conflict. Isaanowwan kanneen qormaatti irree barreessii irratti dhufu malan waan ta'eef sirriitti xiyyeeffannaadhaan hubachuu qabdanii jechuudha qabxiilee shanneen kanneen. The Portuguese soldier who come to Ethiopia to assist the Christian kingdom in the war of Ahmad Grant didn't
returned to their country when the conflict was over. Loltoonni Poorchugaaliidhaa gara Itoophiyaatti mootummaa kiristaanaa deeggaruudhaaf kan dhufan waraana Ahmad Giraanyii irratti kan hirmaatan jechuudha. Waraana Ahmad Giraanyii injifachuudhaaf jecha mootummaa kiristaanaa deeggaranii Ahmad Giraanyii akka hofu gochuudhaaf jecha gara Itoophiyaa kan dhufanii fi isaanowwan sanneen kan hin deebiine jechuudha. Yeroo sanatti hin deebine. Maaliif kaayyoon isaan dhufaniif asiin mootummaa kiristaanaa kana deeggaranii kaatolikizimii isaanii kana gara kaatolikii jijjiiruudha waan ta'eef hin deebine jechuudha biyyattiirra. Rather they stayed in Ethiopia and invited the Catholic missionary known as the Jesuit to come to Ethiopia. San caalatti isaan Itoophiyaa kan turan akkasuma warreen ergamtoota kaatolikii kan the Jews to come to Ethiopia that kana jechuun warreen Juushota jechuudha. Ergamtoota warra Juushii kana Yahudoota kana gara Itoophiyaatti kan yaaman jechuudha. Ergamtoota isaanii kana gara Itoophiyaatti kan waaman turan jechuudha. Leading missionaries who played key role to evangelize Ethiopia include Geo Bermudez, Ovidio Pedro Lopez, and Alfonso Mendes. Ergamtoota kanneen ergamtoonni warreen silaa amantii kaatolikii gara Itoophiyaa bal'isuudhaaf dhufan kuni namootaan kanneen jechuudha. Isaan kun warreen ummata gara kaatolikiitti jijjiiruudhaaf dhufan warreen qabxiilee ijoo silaa godhamuu qabu hojjetan jechuudha. Role to evangelize Ethiopia include Geo Bermudezin isa tokkoffaa irratti argame jechuudha. Missionary, the first missionary Bermudez, and the second Ovidio, and the third Pedro Lopez, and the fourth and Alfonso Mendes. Isaanowwan kanneeniitu gara Itoophiyaa dhufe jechuudha duraa duubaan. Gaafa Bermudezii hin milkoofne biyyaaliinsaa, Ovidiyoollee hin milkoofne, gaafa Pedro Lopezii kan milkaa'eef jechuudha dhumarratti, and Alfonso Mendeziin fincilee irra ka'uudhaan kan biyya ari'ame jechuudha. Kunneen bal'inaan akkasitti asirratti waan hin jirreef jechuudha. During this time yeroo kanatti different ruler of the Christian kingdom like Zadingil and Jacob showed their interest to be converted to Catholicism. Yeroo ergamtoonni garaagaraa gara Itoophiyaa dhufan kana mootummoonni kiristaanaa kan akka Zadingil, Yaaqoob hawwii kaatolikii kana fudhachuudhaaf kan itti argisiisaa turanidha jechuudha. Ni barbaadan ammoo uummata sodaatan. Fudhachuudhaaf uummanni fincilatti kaasa. Sababa kanaaf jecha sodaatanii kan dhiisan jechuudha. Egaa jijjiiramuu barbaadan jechuudha gara kaatolikii. It was, however, King Susinius who officially declared Catholicism to be the state religion in 1622. Garuu jarreen kunneen hawwiidha argisiisaa ture yeroo san keessatti erganaa isaan boodaan kan dhufe Susinius kan jedhamu mootichi Susinius kun nama kaatolikii yeroo jalqabaaf qabatee amantii mootummaa akka taatutti isii labse jechuudha. That is state religion. He declared Catholicism as state religion in 1622. Bara 1622 kana keessa amantii mootummaa Itoophiyaa kaatolikiidha jee labseedha jechuudha inni kuni. And following this conversion orthodox practice such as amma as jalatti wanneen tarraa deemu kuni xiyyeeffannaadhaan waan hubatamuu qabu jechuudha. Kun jechuun akkuma Susiniyoosiin gara amantii kiristaanaa ortodoksii irraa gara kaatolikii jijjiirateen yookaan amantii mootummaa akka taatu labseen jechuudha. Wanni ortodoksiin duraan Itoophiyaa keessatti hojjechaa jirtu piraaktisii wantoota gara amantiitiin gaggeeffamu akka aadaa amantichaa keessatti wantoota gaggeeffaman wantoota asiin gadii kana kan dhorkamanidha jechuudha.
sababa kaatolikiin dhufee amantii mootummaa akka ta'u labsameef jecha akka wantoota kanneen hin hojjenne kaatolikiin kun seera waan dhorkuuf seerri kaatolikii waan dhorkuuf kana akka hin hojjenne jechuudhaan labsamee jechuu bara san keessa. Male circumcision, fasting on Wednesday and Friday, gives preaching and observance of Sabbath were prohibited and condemned as the heresies. Ethiopian Saint Ark Covenant or Tablet reverence were prohibited. Wantoonni kanneen kan dhorkaman jechuudha. Kana jechuun gaa male circumcision dhagna qaama dhagna qabaa dhiiraa jechuudha. Kana jechuun and the fasting on the Wednesday and the Friday. Kana jechuun gaa fasting on Wednesday and the Friday. Kana jechuun khamisa guyyaa Friday fi Wednesday roobii fi Jumata soomanullee ni dhorkame jechuudha. Kana duraan Ortodoksiin Itoophiyaa keessatti kan itti ajajaa turredha jechuudha. Akka soomanan kan itti ajajamaa turanidha. Garuu ammoo kaatolikiin kun Itoophiyaa gaafa seenu kana hunda dhorkuu danda'e jechuudha. These preaching and the observance of the Sabbath were prohibited and condemned as the heresies. Kana jechuun gaa lallabni chaarchidha lallabamu. Afaan Giiziitiin akka lallabamne kan godhamedha jechuudha. Hin lallabina afaan Giiziitiin jechuudhaan kan dhoowwanii akkasumas Sabbath the way of prohibited and condemned as the heresy. Guyyaa sanbata kabajuu ayyaana sanbataa kabajuudhaallee kan dhorkamanidha jechuudha. Akan kabajne hin dhoowwamanii. Ethiopian Saints Ark Covenant or Tablet reverence were the prohibited. Ergamtoonni Itoophiyaa kana jechuun gaa waaqa harree waaqeffannaa Itoophiyaa keessatti taabotni Itoophiyaa reverence or prohibited. Kunis akka hin gabbaramne kan dhorkamedha jechuudha. Taabotni Itoophiyaa keessatti duraan waaqeffatamaa ture akka hin waaqeffatamne kan dhoowwamedha. Eating pork and Latin Mass Gregorian calendar were ordered to be adopted. Kana jechuun gaa wantoonni itti ajajamanu wantoonni irraa dhorkaman kan asii walii kana yoo ta'u ammoo wantoonni itti ajajamanu kan itti ajajaman eating pork foon booyyee nyaachuu akka foon booyyee nyaatan ni ajajaman. Latin Mass and the Gregorian order to be calendar Gregorianitti ka fayyadamanillee kan isaan ajajanii turanidha jechuudha. They consequently even emperor's loyal follower including his son Fasilides 1632 up to 67 opposed and civil war followed. Kan jechuun gaa wantoota asii walitti hojjetame kan lakkoofna kanarraa ka'uudhaan jijjiirama argame kana irraa ka'uudhaan impeerara Suusiniyoositti firoottan isaa warreen silaa duraan isa deeggaran isatti garagaluudhaan ilmi isaa Faasilidas illeen kan isatti garagalee yookaan isaan mormee siivil waariin biyya keessatti kan eegaleedha jechuudha. Bara 1632 haga 67tti siivil waariin kan itti fufeedha jechuudha. Controversies, rebellion and subjugation mounted and state come to falling apart verge after 1625. Waldhibdee fi fincila biyya keessatti ammaata kana irraa ka'uudhaan qofaatiin bara 1625 boodetti kan eegalee achirraa eegaluudhaan kan itti fufeedha jechuudha. Many peasants lost their lives in one day in June 1632. Juun bara 1632tti qonnaan bultoonni baay'een
guyyaa takkatti kan lubbuun isaanii dabreedha jechuudha. Sababa fincila hammaate kana irraa ka'uudhaan lubbuun isaanii guyyaa takka keessatti kan dhumanii finally Emperor Suetonius abdicated throne in favor of Fasilides. Dhuma irratti Emperor Suetoniusin gara Fasilidesitti aangoo kan biraa dabarsedha jechuudha. Fincilli hammaate kana irraa ka'uudhaan lubbuun namoota baay'ee dhumate, qabeenyi baay'een qisaasa'ee jeequmsi aangoo keessatti akka malee hammaachuu irraa kan ka'e Suetoniusin aangoo gara ilma isaatti Fasilidesitti kan irraa dabarsee turedha jechuudha. Fasilides restored orthodox position as state religion. Fasilidesin akkuma aangoo qabateen jalqaba reformiin inni godhe restored orthodox position as state religion. Lammaffaa maal haaromsee jechuudha? Ortodoksiin amantiin ortodoksii Kiristaana ortodoksiin akka state religionii taatu. Abbaan isaa Suetoniusin Catholicism as state religionii labsee ture. Kun amma san deebiseeti restore orthodox position state religionitti kan labsee jechuudha. Expel Jesuit. Jesuitota biyyarraa kan ari'e ergamtoota Jesuitotaa kana biyyarraa kan ari'e ture jechuudha. And punished local convert including Suetonius' brother and the most fervent Catholic supporter Saile Christus. Obboleessa Suetonius kan ta'e Saile Christus kan jedhamu inni nama Kaatolikii babal'isuu keessatti gahee guddaa taphachaa ture jechuudha yeroo san keessatti. Kanaaf jecha isa adabbii guddaa irratti kan raawwatee ture jechuudha. Isaa fi namoota akkasaa kan biraallee kan adabbii jabaa irra gaggeeffame inni ammoo Saile Christusin ijoommata duratti kan fannifamedha jechuudha. Freeing another conflict. Fasilides introduced closed door policy which isolated Ethiopia from all Europeans for about century and half until 19th century beginning except secret visits by French doctor Charles Jacques Pons in 1700, Scottish traveler James Brooke in 1769. Fasilidesin reformii baay'ee kan hojjetee turedha jechuudha. Fasilidesin waan baay'ee kan fooyyessee ture yeroo san keessatti medieval Itoophiyaa keessatti Fasilidesin nama beekamaa ture jechuudha yeroo san keessatti. And the freeing another conflict. Kanaaf jee Fasilidesin maal godhe konfliktii biyya keessatti gaggeeffamaa ture. Civil war ture kana ilaalee kanarraa hubachuudhaan akka wal dhibdeen biraa konfliktiin biraa hin argamne jechuudhaaf closed door policy jechuudhaan imaammata closed door kana fudhatee hojiirra oolchuu eegaleedha jechuudha. Jaarraa takkaa fi walakkaadhaaf hanga jalqaba jaarraa 19ffaatti kan hojiirra oole jechuudha. Closed door policy'n kun jaarraa takkaa fi walakkaaf Itoophiyaan closed door policy dha kan turte. Closed door policy jechuun biyyoonni Awurooppaa namni Awurooppaa irraa gara Itoophiyaatti akka seenuu hin dandeenye. Rileeshinii biyya kamuutu Awurooppaa taanaan biyya takkaa hojjekka rileeshiniin uumamuu hin dandeenye seera labseedha jechuudha. Closed door policy jechuudhaan kan labsate jechuudha. Garuu ammoo closed door policy san dhibbaan dhibbatti milkaa'uun isaa dhibbaan dhibbatti hin milkoomne jechuudha. Kana jechuun namootan icciitiidhaan gara Itoophiyaa seenan namootan dhuunfaa jechuudha. Gara kan akka French Dr. Charles Jacques Ponset namni jedhamuu fi nama lammii British or Scottish kan jedhamu James Brooke gara Itoophiyaatti namoonni lamaan kun namoota Awurooppaa irraa seenan jedhamanii kan gara Itoophiyaa seenan jechuudha. Isaan lamaan malee garuu hin argamne jechuudha. Namoonni tokko seenanii hin turre jechuudha. Closed door policy'n kan itti see turedha jechuudha sun keessatti. And so Jesuit legacy Rachel divided the Ethiopia Orthodox Church into disputant sects during era of princes.
Kana jechuun gaa haala wal dhibdee fi siivil waarii fi jeequmsa biyya keessa yeroo kana sababa kaatolikizimiin Itoophiyaa seenuu kana irraa kan ka'e jechuudha. Wal dhabdee bara siivil waarii Itoophiyaa sababa amantiidhaaf ture kana keessatti kanarraa kan ka'e wal dhibdeen amantiidhaa Itoophiyaa Ortodoksii Chaarchii keessatti kan argame jechuudha. Kana jechuun adda babahinsi kan jidduutti argameedha jechuudha. Sababa saniitiin paartiitti adda babaatee paartii sadiitti kan adda ba'uu dandeesse jechuudha. Itoophiyaa Ortodoksii Chaarchiin yeroo kam yeroo zamana masaafintii zamana silaa mootummaan sentiraalii laaffatee ture san keessatti gargar bahinsi amantii bakka sadiitti kan qoqqoodamuu danda'e jechuudha. The first division, the controversy with Ethiopia during the zamana masaafintii, the first Tawahedo means they united. Tawahedo jechuun unite jechuudha. Tokkummaa jechuudha. Kana jechuun gaa Tawahedoon called the Kara by its opponents. It teaches who let leaded two birds of Christ. Kana jechuun two birds of Christ jechuun karaa Jesus Christ ittiin ibsaman kallattii lamaan jechuudha. Kana jechuun the first born in eternity as a divine being. Kana jechuun inni kan barabaraan waaqummaa guutuudhaan kan jiraate turedha jechuudha. Waaqa barabaraa kan jiraataa kan ture jechuudha. Waaqa barabaraa ta'ee kan jiraataa ture jedhanii kan aman tokkoffaa irratti. Waaqa barabaraa ta'ee kan dhalate jechuudhaan kan amanu jechuudha. The second born again from Mary into the world as a perfect man and a perfect divinity, united in one nature, that's Tawahedo or united. Kana jechuun isa lammaffaarratti tokkoffaarratti waaqa barabaraan jiraatu ta'ee kan dhalate jedhaniiti kan amanan. Kana egaa isaan sadeen illee kan irra walii galan jechuudha. Xiqqoo garaagarummaa illee yoo jiraate ammoo beesikii isaan sadanuu irra walii galan jechuudha. Isa lammaffaarratti garuu garaagarummaa ni qaban isaan hundinuu. Tawaahidoo jechuun waaqa barabaraan jiraatu ta'ee Yesuusiin kan dhalate jedhaniiti kan amanan tokkoffaa irratti. Lammaffaa irratti Maariyaam irraa gara addunyaatti kan dhufuu danda'e Yesuusiin perfect maanii fi perfect divinity jedhaniiti kan amanu. Kana jechuun gaa waaqa guutuu fi nama guutuudha jedhaniiti kan amanu jechuudha. United as one nature. Akka uumama tokkootti waaqa guutuu nama guutuu. Isni tokkummoo tokkichummaan isaa kun waaqa guutuudha ammas akkasuma nama guutuudha jedhaniiti kan amanu. Tawaahidoo jechuudha. Kana jechuun gaa walitti tokkoomsaniiti kan yaaman jechuudha. It was dominant in Tigray and Lasta. Kunis gaa kan jiraatan naannoo Tigraay fi naannoo Laastaa keessatti wanti kun kan baramaa ta'ee akka haala kanatti tawaahidoo kana kan amanan turanidha jechuudha. In Tigraay and Laastaa tawaahidoo. And so the second part, Kibbutz or Angishon, was developed from Hulet leader doctrine. Kunis gaa garee haaraa biraa osoo hin taane warreenuma Hulet leader jedhaman kana irraa kan as dhufanii fi and the accepted the internal birth as the first birth of Christ, but also claim that at moment of his incarnation, when he was born into the world, Holy Ghost anointed him. This sect was dominant in Gojam. Kana jechuun gaa gareen Kibbutz jedhamtu kun warra Hulet leader jedhaman sanirraa kan as dhufan isaanumarraa xiqqoo kan garaagarummaa qabanii fi originiin isaanii warreen tawaahidoo irraa kan ta'e jechuudha. And they accepted the eternal birth and at the first birth of Christ. Kana jechuun jalqaba Jesus Christ
kan dhalate waaqa guutuu kana jechuun jiraataa bara baraa ta'ee kan dhalate jechuu ni amanuu jechuu kana jechuun Yesuus Kiristoos jalqaba jiraataa bara baraa ta'ee kan dhalate jaalalaniiti kan amanu kan isaan akkas jedhaniiti kan fudhatan. But also claimed that at the moment of his incarnation he was born into the world. Garuu inni kun gaafanii fi karaa addunyaatti dhalachuudhaaf deemu Yesuusin gaafa gara addunyaatti dhalatu akka namaatti jechuudha. Born into the world gaafa dhalatu Holy Ghost anointed him. Hafuura qulqulluudhaan kana jechuun ni dibame ni coobame osoonii fi gara lafaatti hin dhalatin jechuudha. Isarraa ni shuumame yookaan hafuura qulqulluudhaan kan nameef jechuun and the Ghost anointed him jechuun inni kun gaafa dhalatu osoon dhalatiniin duratti kan hafuura qulqulluudhaan dibamee gara addunyaatti dhufeedha jedhaniiti amanu osoo hin dhalatin jechuudha. He was born into the world, Holy Ghost anointed him. Gaafa dhalatu inni hafuura qulqulluudhaan cuubameeti kan dhufee. This sect was dominant in Gojjam. Gareen tun kan jiraatu Gojjam keessatti kan jiraatan turanidha jechuudha warreen kibat jedhaman kun. The third one, sost lidet three bird jedhaniiti kan amanu kun kallattii sadiitti akkaataa dhaloota Yesuusii kana kallattii sadiin kan ibsanidha jechuudha. Yes, acknowledge son through grace kana jechuun galmaaraadha jechuudha. Thought that Christ was the first born in eternity was divine being. Kana jechuun akka waaqa jiraataa bara baraa ta'eeti kan ture tokkoffaa irratti kan jedhanii amanan first born in eternity as divine being jiraataa bara baraa kan ta'ee dhalateedha. Yesuusin jedhaniiti kan amanan waaqa guutuu jiraataa bara baraa ta'ee kan dhalateedha. Was born again in womb of Mary and being anointed by Holy Ghost. And 9 months later was born into the world as perfect man and the perfect divinity. Inni kun gaafa was born again in womb of Mary. Mary gaafa Maariyamin jechuudha. Maariyamitti gara Maariyami keessatti uumamu being up anointed by Holy Ghost hafuura qulqulluudhaan kan dibamee turedha jechuudha. And 9 months later was born into the world. Egaa hafuura qulqulluudhaan cuubamee gara isii keessa ture booda later into the world gara addunyaatti kan dhalatuu dandeechu as perfect man and the perfect divinity akka waaqa guutuutii fi nama guutuutti kan dhalateedha jechuudha. Yesuusin kun kan gara addunyaatti dhalachuu danda'e nama guutuu ta'e waaqa guutuu ta'e kan dhalateedha. This sect was dominant in Gondar and Shawa. Gareen kun Gondarii fi Shawaa keessatti kan jiraatanidha jechuudha. Tokkoffaa irratti tawaayidoo irratti perfect man and perfect divinity isaan Tigraay fi Laastaa keessa kan jiraatan hayyee. The second one Kibaatiin Yesuusin maal jedhanii manan he is born into the world Holy Ghost anointed him. Inni karaa addunyaatti kan dhalatee fi erga dhalatee booda hafuura qulqulluudhaan kan dibame jedhaniiti kan amanu gareen Kibaatii kun. The third one is the source radiate or the three birds warreen jennuun kun ammoo maal jedhaniiti kan amanu gara Maariyamitti kan hafuura qulqulluun dibame gara addunyaatti dhalate jedhaniiti kan amanan jechuudha. And so
The next topic, population movement. The population movement. What is the population movement? Population movement from place to place due to pull and push factor, which can be summed up as natural and social. Specifically, people move out from their habitat in search of resource and a better living environment in general. In Ethiopia, the case of the movements could be attributed to the region's long socio-political conditions such as military conflict, drought, and